Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoonni chaanaalii Rashaad Tuubii jalatti argamtan marti keessanuu nagaa keessanii baga jiraattanii akkam sooman maal fakkaata rabbiin isinirraas hunda keenyarraa yoo rabbi aqeebaluun isiniin jedha. Arraa appii ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aga xumuraatti nafaana tura affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Innis appii quraana waa 10 of keessaa qaba. Quraana qofatuun taane azaanii ni qaba. Sagalee sheekutii garaa ni qaba. Husnul Muslimiin ni qaba. Quraana sagaleedhaa fi barreeffamaan illee ni jira. Akkasuma qiblaallee ni qaba. Waa hedduudha kan inni of keessaa qabu. Du'aa garaa ni qaba. Quraanni kun warra huruufa baratuuf illee baay'ee gaariidha. Egaa appii baay'ee tokko bareedaadha. Namoonni ji'a kana keessa illee irraa qara'uuf quraanaaf yeroo fudhattanii irraa qara'uun yoo isin rakkisillee kana karaa salphaadhaan banattanii irraa qara'uudhaaf kan isin gargaarudha. Appichis kunoo Quraan Muslim Plus ka jedhu kanadha jechuudha. Egaa kana Play keessaas ni argattu. Akkasuma immoo Google Chrome irraas immoo argachuu dandeessu. Kunoo Google Chrome isa kanarraa argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma appii kana keessa galii yoon isinitti argisiise. Appii kana amma kallattiidhaan tuqee seenaa jechuudha. Ayyaman kennaa fi alloon jedha. Erga alloo jedhee asitti lookishiniidhaa fi select lookishinii maanuwaalii fida. Kana keessa amma isuma olii kana rukutaa jechuudha. Yeroo isa kana rukutee jedhee siitinginaan jechuu jira. Siitingii kana rukuttuu jechuudha. Inni siitingii kana rukuttanii kaatanii jettan eeyyama kennituufi jechuudha. Kunoo gubbaa kanarratti qulfii kanatti bannaa jechuudha. Erga qulfii kanatti bannee jennee al tokko of duuban deebi'aa jechuudha. Yeroon of duuba deebi'ee jedhee haala kanaan banamee jira jechuudha. Haala kanaa yeroo inni banamee jedhee quraanni kunoo al-Quraanul Kariim jedhee jira. Dhiifama. Jalqaba irratti kan inni naa fide azaaniidha ture jechuudha. Azaanii biyyootii addunyaa kanarra jiranuu argisiisa. Irraan gadeetti biyyootii addunyaa kanarra jiranuu fidee jira. Itoophiyaan, Somaaleen akkasuma biyyooti addunyaa kanarra jiran hunda fidee jira. Egaa kunoo fajrii, zuhurii, asrii, magriiba, ishaa, salaata waqtii shana illee asirratti na argisiisuu jira. Isin kana walumaa gala dhiiftaniitii enable bakka jedhu kana rukuttanii enable notification kana rukunnee dabarfannaa jechuudha. Yeroo haala kanaan dhufnee as seennee jennee amma waa hunda nuu fidee jira jechuudha. Read Quraan, MP3 Quraanii, Quraan postii akkasuma huruufa jechuudha. Du'aa'ii as keessatti illee akkasuma kadhaa. Akkasatti tafsiira Husnul Muslimiin hadiisa abbaa 50 ol of keessaa qabaa jechuudha. Egaa as keessatti 9 of keessatti qabatee jira jechuudha. As keessatti Quraanii ni jira, Husnul Muslimiin ni jira, azaanii qiblaan ni jira. Egaa amma asumarraa jalqabnaa jechuudha. Kunoo inni tokkoffaan kuni yeroo sagal rukuttanii jettanuu kunoo ammas as keessatti wanni bookmarkiin Quraan as keessa keewwachuudha. Quraana amma fakkeenyaa fi of duuba deebi'ee isin argisiisa. Kun wanti isin fayyadu fakkeenyaaf attaraawwii yoo salaataa jiru Quraan post ka jedhu kan amma kun Quraanaa jechuudha. Asirraa amma afaan Ingiliffaatiin jira. Afaan Arabiitiin gara afaan Arabiitti deeffattanii fakkeenyaaf suuraa Al-Imraan irraa yoo imaamni jira ta'ee jedhee afaan kanarraa. Egaa akkuma argaa jirtan nama fakkeenyaa fi of duuba deebi'ee as keessa yeroo rukutee jedhee as keessatti Quraana irraan gadiitti naa baasaa jechuudha. Kunoo Quraana fakkeenyaaf irra asirraa yoo qaraanee suuraa Al-Imraaniin kana yoo jalqaba irratti isheen kan dhiisu yoo ta'e jedhee isa kana fansurna alal qawmil kaafiriin jedhee suuraa Al-Imraan juuza biraatti yeroo ni dabarfatu bakka kana boriitu dhufnee itti deebi'uudhaaf as keessa keewwachuu qabnaa jechuudha. Kunoo kana asumatti dhiifneetii dhufnee bakka kana keessa tuqnaa jechuudha meerree. Dhiifama. Bakka kana yeroo tuqxan bookmark ka jedhu kana keessa dhufee isinii galaa jechuudha. As keessatti yeroo dhuftanii mana Quraanaa keessa galtanii jettanuu bakka arra isheen itti dhaabe boriitu asirraa kaasee itti fufaa jettanii namoonni moobaayilarraa yookaan imaamaaf dhaggeeffataa jirtanuu bakka mallattoo akka urjii kana rukuttanii jechuudha. Kunoo bakka mallattoo akka urjii kana yeroo rukuttanii jettan haala kanaan isinii baasaa. Har'a fakkeenyaaf suuraan isaa irratti dhiifneetii dhaabnee jechaadha taraawwii fakkeenyaaf. Inni asitti bakka kana tuqxuu jechuudha. Fakkeenyaaf qixa kanatti yoo dhaabdan isin mallattootti kana rukuttanii jechuudha. Mallattoo kana rukuttanii keessaa baatan. As akkaatti rukuttanii bifasii kana giriinii gootanii jechuudha. Yeroo keessaa baatan boriitu sheenni eessatti dhaabee dhuftanii eessatti argattu kunoo as keessaa argattu jechuudha. Bookmark kana keessa amma tuqeen isinitti argisiisa. Kunoo bakka nama tuqee giriiniin amma kunoo as jira jechuudha. Quraana isa kutaa lammaffaa kunoo
asitti dhaabne jechuudha. Yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum alladhii khalaqakum. Fakkeenyaaf asitti dhaabne sheenni yoo dhufee jedhee har'a asirraa jalqabnaa jechuudha. Haala kanaan dabarsitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo quraana juuzii 30 as keessa jira jechuudha. Yoo immoo sagaleedhaan immoo qara'uu barbaaddanii kunoo maqaa sheekotii akka jiranuun MB3 quraan audiyoodhaan kunoo as keessa jira jechuudha. Salih Abu Khatir Ahmad Al-Ajmi akkasuma Saudi Shureem Abdul Basit Abdul Samad Abdullah Al-Khayat Mashari Al-Afasida Abdurrahman As-Sudaisi kunoo as keessa jiran hundi isaanii jechuudha. Yaasir Ad-Dawsiri Sa'ad Al-Ghamidi Faris Ibadi kunoo akkasuma Mahir sheekotiin egaa hedduudha. Yahyaa Abubakir akkasuma Ahmad kunoo sheekotiin nama hedduu isaan kana keessaa kafeetan buufattanii irraa qara'uu dandeessu jechuudha. Sagalee namootan kana keessaa kafeetan daawuloodii tuqxanii biyyootii garaagaraa biyya isaaniitiin jiranii Saudii, Masrii akkasuma biyya biraa alaabaa isaaniitiin kunoo Filisteenii wajjiniin kaa'amanii jiru jechuudha. Kunoo tokkoffaadhuma kana yoo fakkeenyaaf Alii Jaabir Yaasir Ad-Dawsiri kunoo kun Alii Jaabirii sagalee isaanii yoo qara'uu feetan asuma daawuloodii godhattu jechuudha. Kunoo Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kunoo akkasii jechuudha. Yoo daawuloodii godhachuu feetanis kunoo mallattoo daawulood ka jettu kana rukuttanii qafoo keessa irratti gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Kunoo daawuloodii fi lafiitii kana rukuttanii qafoo keessa irratti gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Maqaa sheekotii kana hunda isaanii kafeetan gadi buufachuu dandeessu. Hundi isaanii sheekotii nama hedduudha kunoo akkuma argaa jirtan. Inni kun isa kanaa jechuudha. Inni kabiraadhaa immoo kunoo warra huruufa baratuuf kunoo huruufa akka kanatti daddabarsitu jechuudha. Huruufa haga dhumaatti kunoo. Inni kunis baay'ee bareedaadha. Waa hedduu of keessaa qabannan siniin jedhe kunoo isa kana. Huruufni haga dhumaatti jira jechuudha kunoo. Kunoo maqaa sheekotii illee kan sinii qara'anuudhaan illee jechuudha. Namoonni huruufa qara'uu hin beekne sagalee isaanii dhaggeeffatanii illee wajjiniin qara'uu dandeessu. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhaa. Alif Ba Ta haala kanaan isiniif qara'uu jechaadha. Sheenni isin qubuma keessaniin irra tuquu qofa. Isin bakkuma lakkoofsaa kanarra deemtanii tuqtu. Akkasuma akkasumatti isin deemtanii qubee tuqxanii haala kanaan argachuu dandeessu. Bakka du'aa kanatti immoo zikirii garaagaraa jira jechuudha. Kunoo Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un aliim. Kana keessa yeroo tuqxanii jettan kunoo haala kanaan arguu dandeessu jechuudha. Rabbana taqabbal minna. Sagalee isaanii illee yoo dhaggeeffachuu feetan yoo ofii keessanii hin beekne illee sagalee nama kanaa bantanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Kunoo Rabbana atinaa fid dunya hasana. Du'aayin hedduutu keessa jira kunoo. Haaluma ilaaltanuun kunoo aga 40tu keessa jira. Kanallee haala kanaan beekuu dandeessu. Asitti immoo du'aayidha jechuudha. Kun waqtii azaaniiti jechuudha. Faajirii saamii qatta akka azaanam. Zuhuriin waqtii salaata duhaa jechuudha. Zuhurii asrii magariiba ishaa. Saamii qameeqatti akka azaanamu biyya irra jirtan irra godhatanii haala kanaan illee beekuu dandeessu. Kun amma azaanii Itoophiyaati jechuudha. Kunoo gubbaarratti Addis Ababa Itoophiyaa irra godhee jira. Kanaaf akkas ta'e isin immoo biyya jirtan irra godhatanii haala kanaan beekuu dandeessu. Isiniin jedha bakki kun bakka azaaniiti. As keessa immoo hadiisaa jechuudha. Hadiisa hedduu jira jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin, afaan Arabiffaatiin, afaan hedduudhaan kunoo as keessatti argama. Indoneesiyaa, Arabikii. Inni kun isa kana isiniin jedha. Egaa keessa deddeemee waa hedduudha wanti keessa jiruun isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Isinis immoo keessa deemtanii waan isin barbaachisu irraa fayyadamuu dandeessu. Barnoonni kiyyaarraa kana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif sheerii godha. Kunoo bakki kun immoo qiblaadha jechuudha. Kun istighfaara. Bakki kun bakka istighfaaraati jechuudha. Subhaanallah alhamdulillah. Kunoo tasbiiha jechuudha. As keessatti tasbiiha jira. Kunoo alhamdulillah. Akkuma argaa jirtan kun irraan gadeen kun waa'ee tasbiihaati jechuudha. Irraan gadee kana 33 kun tasbiiha. Kun immoo qiblaadha jechuudha. Qiblaan kun amma namoonni bakka tokkotti qiblaan isin rakkisu lookeeshinii keessanitti banattanii qiblaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma qiblaarraan garagalee jira. Kanaaf as naannessuu jira qubeennaa kana fidee qiblaarra isinii dhaabaa jechuudha. Mallattoo xiyya kana amma kaabaatti naannessaa irraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ammala akkan qiblaarra jirutti naa deebisee jira jechuudha. Gara silaarraa amma kaabaan gara kam akka ta'e amma natti agarsiisaa jira jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeessanii. Inni kabiraadhaa immoo wannan isinitti immoo maqaa Rabbii 99 kun oola. Wallahu alladhi la ilaha rahmanur rahim.
maqaa rabbii 99 kun as keessatti argamaa jechuudha. Baay'ee tokko waan namatti tolu hundi keessanii iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni kiyya guyyaarraa kana fakkaata. Haga barnoota biraatii walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan naa jiraadha. Sheerii gochuullee hin dagatina. Baay'ee baay'ee.